Yesus Kristos cubbuun ala waan alli namaa hundumaa arge unuuf jedhe argeera unuuf jedhe reebameera. Aboosiif jedhee abaaramaa ta'uu isaanii amantaa? Eeyyee nan amana. Okay. Eenyutu shayxaana abaare moo Waaqayyoodha moo namaatu abaare? Fakkeenyaaf macaafni qulqulluu kun ba'aa miti qabadheen jira miti. Akka ba'aatti otoon fudhadhee ba'aan narra jira otoon fudhadhee Yesus Kristos ba'aa narra taa'e sana abaarsa narra ture sana narraa kaasee ofirra kaa'ee jechuudha. Cubbuu dhaloota namaa. Okay, duraan eenyu si abaare? Seexana yookiinis immoo Waaqayyoon. Amma naa deebiste seexaana si abaare. Seexaan abaarsa seexaanni si abaare san fuudhee ifiifirra kaa'e jechuun bakka silaa ati abaaramaa taatee haftu san seexaanni si abaaree ati abaaramaa seexaanaan abaaramtee haftu san Iyesuus Kiristoos ifiif baadhate. Akkasumaami? Akkatti naa sirreessi. Seexaana abaaree jechuudha. Addaam sababa dhalli namaas seexannis abaarameera. Eden gannatii ba'eera. Namnis seexannis jechuudha. Lamaanuu abaaramaniiru. Eenyutu akka namni cubbuu hojjete godhe seexana? Eenyu abaare? Waaqayyotu abaare. Kanaafuu ta seexaana san irraan fudhanne abaarsa Waaqayyo si abaare Iyesuus irraa fudhateemi? Ba'aa dhaloota hundumaa cubbuu namoota hundumaa kan baate Yesus Kristos kanan balleessaa koo fudhate. Balleessaa kee fudhatee ati qullaawaa si godhee ifii cubbamaadha ta'e mitiire? Eeyyee balleessaan qabu balleessaa koo fudhate. Balleessaa kee abaarsa sababa ajajamuu dhiisuu namaa yookiinis immoo namni seera waan cabseef eekkamsa Waaqayyooti. Abaarsa jechuun Waaqayyo dhala namaatti eekkameera jechuudha. Eekkamee abaare abaarsa silaa sirra ture sana ati bilisa si baasee ofii abaarsa san baadhateemi? Eeyyee. Abbaan abaarsa sanii eenyu? Waaqayyoodha moo seexaana? Abbaan abaarsa sana abaarsa Waaqayyo lafatti fideera yoon jedhe ulfaachuu danda'a. Cubbuu koo en ulfaata ka maaliif yoo jette Waaqayyo namni cubbamaadha miti Adaamii kaasee namni cubbamaadha. Cubbuu jechuun badii balleesseef jecha abaarsa jechuun immoo yakka saniif itti muramee abaaramuudha. Sababa cubbuu keetiitiin abaaramuu jechuudha. Eeyyee. Kanaafuu sababa cubbuu ilma namaatiin Waaqayyoon abaare san ati bilisa si baasee ofii abaarsa baadhateemi Yesuus? By the way, Yesus Kristos abaaramaa miti. Sababa koo garuu bakka koo bu'eera. Abaaramaa kan ture anadha. Inni immoo cubbuu koo fudhateetu akkan abaarsa sanaa jalaa ba'uuf birmaduu na baase. Kanaafuu Yesuus abaaramaadha. Waaqayyootu abaaree jechuudha. Abaarsa Waaqayyoo san fudhate sababa kee. Sababa koo fudhateetu abaarsa jalaa sababa keeti abaarsa Waaqayyoo fudhatee jechuudha miti? Eeyyee. Ameen. Abaarsa Waaqayyoo qaba namni kun. Yesus Kristos sababa koo abaarameera abaarsa sana moo'eera. Haa mooyuu haa dhiisu guyya tokkoofillee taatu abaarsa Waaqayyoo ofirra kaa'ee minni sababa kee. Cubbuu koo ofirra kaa'e. Cubbuu koo baate. Kanaaf Yesuus cubbamaa miti. Yesus Kristos cubbamaa miti. Cubbuu koo fudhatee ofirra kaa'e malee cubbamaa miti. Cubbuu kee eega fudhatee cubbamaadha. Amma yakka kee yoo nan baadhadhe anaatu yakka manaati qullaadha. Eeyyee. Kanaafuu Iyesuus cubbamaadha. Ati immoo qullaawaadha. Cubbuu tee waan fudhateef miti. Hin xumure ka. Dhiiga isaatiin na qulleesse hin xumure. Dhiiguma isaatiin si qulleesse ifi abaaramee ati immoo si qulleesse. Eeyyee na qulleesse. Ati si qulleessee ifi abaarame. Abaarsi sun abbaan Waaqayyoodha. Abaarsa Waaqayyoo irra jira. Ati immoo dhiiga isaatti si qulleesse. Eeyyee. Ameen.
Okay, mee dhaabbadhu warra murtii kannuun gaafadha. Ifa Abu Muaz jirtanii? Wayye ustaadhi, wayye dhagaa jirra. Dhiiga isaatiin ifi abaarsa waaqayyoodhaa fudhatee waaqayyoon gartee abaaramaa waaqayyoodhaan abaarame ta'e ifi immoo dhiiga isaatti na qulleessee jee amma bilisa jira mucaan namaa. Mucaan bilisa jira. Waaqayyoon isaa immoo abaarameera. Ameen. Rakkinni guddaan kana miti hima. Utuma nuti abaaramaa taane hafnee jiraata waaqayyo abaarama. Utu waaqayyo abaaramaa ta'ee hafuurra nuti abaaramaa taane hafuurra bara. Wallahi baay'ee. Abu Muazoo yaada maalii qaba? Abu Muaz yaada maalii qabda bakka tana? Yaadni ani qabu moo? Salaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Waan qabu namni cubbamaan qaamni cubbamaan foon cubbamaan jireenya waaqayyo jireenya mootummaa waaqayyoon ni gala. Khayfiifuu abaaramaadha. Qaamni cubbamaan cubbuu qabu yakkamaan tokko jireenya bara baraatti ni gala. Namni cubbuu qabu ni gala. Dinka. Gaafiidha deebisi. Sin deebisa Abu nagaan siif haa ta'u. Nagaan siif haa ta'u jirtu. Dabareen kee as ga'u. Isatu deebisaadha haa ga'u dhiisonni. Dabareen kee si haa ga'u please. Namummaan fadhaa deebisu maal godhan. Hayyee ni deebistaa? Eeyyee nan deebisaaf. Ayyee. Okay bareedaadha. Dhaabbadhu gaasi. Abaaramaan tasuma mootummaa waaqayyoo galuu hin danda'u. Ameen. Yesus Kiristoos foon isaatiin abaaramaa nuuf jedhee abaaramaa ta'ee jedhame wangeelli. Eeyyee. Yesus Kiristoos jireenya bara baraan ni gala. Adabbii abaarsaa lafarratti amma fannootti xumureera. Abaarsa sana eessa geessa? Eessa xumure? Abaarsa sana eessa geessa? Abaarsa sana hin qabaame baadhatee isaa qabaame. Abaarsa sana yookaas immoo waan itti murame sana inni fannoodhaan xumure. Eessa kaaya? Fannoodhaan xumure. Maal fannoon akkam godhee xumure? Eessa xumure? Fannoo irra dhiisee biraa deeme cubbuu. Daawiti fakkeenyaaf yoo ate idimee natti murame poolisaabatti xumuradhee nan ba'a yookaas qaama seeraa biratti xumuradhee akkuma hin ba'u Yesus Kiristoos abaarsa ofirra kaa'e kan namaa sana fannootiin fixee sokke. Walumaa gala abaarsi amma du'eera horiidii abaarsi du'eera duuti du'eera karaa Kiristoosiin. Ilma namaa ta'e cubbama ilma namaa ta'e ka cubbuu hin qabne hin jiru jedha Yesus Kiristoos miti. Ilma namaa ta'e kan qulqulluu ta'e hin jirudha malee kan cubbuu hin qabne hin jiru miti. Qulqulluu ta'e hin jiru. Yesus Kiristoos nama guutuu namummaa isaatiin qulqulluu miti. Yesus Kiristoos qulqulluudha. Qulqulluudha. Ilma namaa ta'e jedhe. Ilma namaa ta'e kan qulqulluu ta'e hin jiru jedhe. Ilma namaa ta'e kan nama ta'e kan dhalate jedhe. Ilma namaa ta'e kan dhalate miti. Nama ta'e kan dhalate keessaati. Hundinuu yakkaniiru. Okay, yakkaniiru. Hundinuu yakkaniiru. Macaafni roobee boqonnaa 3 roobee 3:23 hundinuu yakkaniiru. Ulfinni waaqayyo isaanitti irrateera. Ilma namaa ta'e jedhe. Yesus ilma namaati moo ilma namaati miti. Ilma namaa ta'e hin dhalanne. Yesus Kiristoos ilma namaa jedhee of waameera inni malee. Of waame namni ilma namaa jedhee yoo nama jedhanii yaame jechuun waan jedhe ilma namaa ta'e dhalate moo dhalanne nama ta'e nama foonii ta'e dhalate moo dhalanne. Dhalateera. Kanaafuu cubburraa walaba ta'uu hin danda'u Yesus Kiristoos. Cubburraa walaba ta'uu hin danda'u Yesus Kiristoos. Wangeelaa jedhee bare wangeelaa jedhe nama ta'e dhalatee qulqulluun hin jiru jedhe. It's including walumaan jechuu. Amma gartee yeroo wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 akka jedhu abbaa kootiif abbaa keessan jedhe walumatti jechuudha. Keessa jira jechuudha. Ilma namaa ta'e nama Yesuusis akka isinuu ni amantan nama guutus waaqa guutuu jettan namummaa isaa guutuun qulqulluu miti. Ani san beeku tiksii beekuun fidaa luqqisii beektu fidi abbuu koo luqqisiin nan beeku. Luqqisiin beeku tanuma anaafete waliin beenu taa'amma dubbatta kana.
ilma namaa ta'e Inni nama beeku akkas jedha. akkam jedha. Inni beeku hundinuu yakkaniiru ulfinni waaqayyo isaanitti irrateera. Isaanumti immoo karaa furii ilma namaa Yesuus Kiristoosiin jireenyatti deebi'aniiru jedha. Without Jesus, all of person namni hundumtuu Yesuus Kiristoosin ala cubbamaadha. Yesuus Kiristoos garuu isaan keessaa qulqulluudha. No, Yesuus akka jedhe anaan malee namni qulqulluu hin jenne inni mataan isaa ta'u qulqulluu miti. Maaliif jennaan nama ta'ee kan dhalate hundi qulqulluu miti jedhe. Ati nama ani nama Yesuus nama ta'ee dhalate. Miti dura nama ta'ee dhalate. Nama dhalate dubroonni keessa ilmana. Kanaafuu qulqulluu miti kan Yesuus namummaa isaa guutuudhaan kan jettan. Fitsum sa'u fitsum amlaak jettan. Fitsum sa'u isaanii qulqulluu miti ka. Akka jecha Yesuus irratti boqonnaa kanatti yoo kana ilaallu taate. Ani qulqulluudha isa jedhuun injila keessaa sii fida ati qulqulluu miti isa jedhu immoo injila keessaa daafiduu dandeessaa ani kunis. Kanuma qulqulluu miti boqonnuma kan ragaa nama ta'ee dhalatee kan qulqulluu hin jiru jedhe. Kanuma kan biraa kam sii fida. Nama ta'ee dhalatee hunduu qulqulluu miti Yesuus Kiristoos garuu eenyu jedhe Yesuus qulqulleessuuf inni qulqulluudha. Yesuustu jedhe ana malee ilmi namaa hundi qulqulluudha qulqulluu ana malee ana qofa qulqulluudha ilmi namaa hundi qulqulluu miti jedhe. Yesuus Kiristoos hundumti keessa cubbamoota kana waan jedheen qabu Yesuus Kiristoos ammayyuu walumaa gala caafanni qulqullaa waan ta'e jedhu garuu hundinuu yakkaniiru kan jedhudha. Okay, kijibni cubbuudha moo cubbuu miti? Cubbuudha. Cubbuudha. Yesuus Kiristoos maaf kijiba wangeela keessatti? Maal jedhee kijibe? Yohaannis 20:44 irraa dubbisi. Yoo waan kana fidde malee Yesuus Kiristoos cubbuu isaa jalaa bu'uu hin danda'u. Akkasuma iddoo Yesuus Kiristoos guyyaa ayyaana irratti afeeranii hin dhaqu jedhee dhokotee dhaqe sanis kijiba. Siifin fida sanis gartee Yohaannisuma takka boqonnaa torba irra jira jirti. Ayyaana iddoo dhokotee dhaqanii beektan. Luqaas 24:44. Ilaan 46 naa dubbisi. Haafid ustaadha gidduudhaan akkasumas kudhan irratti maal jedhaa? Kudhan irratti maal jedha ustaadha akkuma caarraa wayii ta'ee namni dubbii waaqayyootti kenname waaqayyoota jedhamee caafamee hin jiruuree jedha. Akkas. Eeshi isa kana deebisaa fidura. Ajaa'iba Allah. Sagaleen kee jira? Kullu bani Adam Diddamii afur meeqa qaba? 24, 44, 45, 46, 47 dubbisi. Waluma jala deemna hin baanadhaa qofa. Maaltu booya abbo? Eeshi akkana jedhe. Kana booddee Yesuusii yommuu wanti hin ture waa'ee kootiif seera Musee macaafa raajootaa fi macaafa faarfannaa keessatti kan caafame hundinuu raawwatamuuf akka jiru kan ani isinitti hime kunoo isa kana isaaniin jedhe. Ergasii macaafa haa hubataniif sammuu isaanii ibseef. Kiristoosichi dhiphachuuf guyyaa saddeeffaattis du'aa ka'uuf akka jiru yaada garaa geddirachuunii fi dhiifamuun cubbuu maqaa isaatii Yerusaalemii jalqabee saba lafarraa hundumaatti akka lallabamuuf jiru caafameera. Amen. Innis okay. Asa sanuma barbaade. Okay, Yesuus Kiristoos 44 yeroo gartee dubbistu 46 si dubbisameen. Kiristoos dubbiin Yesuus dubbachuu jiru kun waan kakuu moofaa keessatti caafamee barsiisu jiraami? Seera Musee waa'ee yeroo maqaa dha'u. Eeywa. Okay, akkana jedhe. Yesuus 44 si dubbisaa. Kana booddee Yesuus yommuun isinii wajjiniin ture waa'ee kootiif seera Musee macaafa raajootaa seera Musee takka jedhi macaafa raajootaa jechuun raajota tokkoomi raajiin tokko raajota jechuun raajota Yesuus duraa hunda beeka. Isa hunda okay waa'ee kootiif macaafa Musee raajotaa fi macaafa faarfannaa keessattis akkasuma macaafa faarfannaa keessatti kan caafame hundinuu raawwatamuuf ta'a jedhe. Gana hin himne waan raawwatame jechuun Yesuus waan caafame himu gana hima jiru kan ani isinitti hime kunoo isa kana jedhe dubbachuu jira himuuf deema waan san waan caafame Yesuus Kiristoos isa kana jedhe. Ergasii macaafa haa hubataniif sammuu isaanii ibseef. Maal jedhee ibseef? Kiristoosichi
masihiin jechuun kiristoosichi dhiphachuuf guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uuf akka jiru eessa keessatti dubbiin kun eessa keessa jira Kiristoos masihichi dhiphatee guyyaa sadaffaatti akka ka'u kitaaba martee macaafa seera Musee keessatti akkasumatti kitaaba raajota hunda keessatti faarfannaa keessatti jedhe dubbii kana achi keessa bakka jirtu na argisiiftan jechuudha. Guyyaa sadaffaatti du'aa akka ka'uuf jiru jedhe Yesuus Kiristoos. Mee kakuu moofaa keessa seera uumamaa ilaan qabu mul'ata Yohaannis osoo hin ta'in ilaan qabu Maatiyoos gartee Milkiyaasitti mee eessatti caafamee masiihichi dhiphatee rakkatee ajjeefamee guyyaa sadaffaatti akka ka'u kan jedhee caafame qaal baqaal eessa jira. Yesuustu ilma namaa ta'ee kan dhalate hundi qulqullaa'u miti jedhe inni mataan isaallee ilma namaa Yesuus ilma namaa ta'een dhalanne. Akka keetti dhalate Yesuus. No akka kiyyaatti akka feetaa taatu heewaan akka kiyyatti dhalanne Aadam akka kiyyatti dhalanne Yesuus akka kiyyatti dhalanne gartee uumamni hundi bifa adda addaatiin dhalan ilma namaa jedhamu moo jedhamu heewaan ilma namaati moo ilma namaati miti Yesuus ilma namaati moo ilma namaati ani ilma namaati moo ilma namaati miti yoo kana diddee karaa biraa waliin deemu Yesuus dhalate moo dhalanne nama ta'e. Nama ta'ee haa dhalatu iyyuu malee akka Yesuus Kiristoos itti dhalate akkaataa Yesuusummaa isaa ibsuu danda'utti dhalate malee akkaataan jedhe waan jedhe isin Yesuus Kiristoos Maariyamaan nama deesse moo hin deenne. Akkamitti deesse? Akkaataa deesse. Akkaataa feet ergamaan Waaqayyootti dhufee ilma harkatta jedheeni Waaqayyoo argamse dhiira isa taasisee Waaqayyoo Maariyamaa argate waan ani walii gaduu qabnu Maariyaam tan jedhamtu dubroo Maariyaam tun dingiliin tuni Yesuus dhiira nama deesse moo hin deenye. Ilma namaa deesse moo ilma namaa hin deenye. Yesuus Kiristoosiin adda kan isa taasisu inni jalqabaa dingiliidhaan. Okay, Steven. Because where ani gaafin kiyya yes or no Maryam ilma namaa deesse moo hin deenye akka kiyya dhalate jechumit to akka kiyyatti dhalanne maybe ati ji'a saddeetti dhalatte an ji'a sagalitti dhaladden maybe in bein maybe ati ji'a sagal maybe an ji'a saddeet in beeku maybe ji'a sagaliif way akkana namni hundi exactly waliin dhalatu. Na dhaggeeffadhu ilma namaa cubburraa bilisa ta'e kan qulqulluu Maariyaam durbarraa kan dhalate cubburraa bilisa kan ta'e hafuura qulqulluudhaan guutamte ilma hin deesse ilmi sunis ilmi san dhiira ilma namaati moo ilma namaati miti haysiin deessan ilma namaati moo ilma namaati miti. Ilma namaa qulqulluu mudaa tokkollee hin qabne akka daa'imni okay ati si gaafadha gaafa dhalattu cubbuu ni qabdaati. Ati naa deebisime kana dura. Ati deebisi gaafa guyyaa gaarmente na dhaggeeffadhu ka na deebisi waan suuta saami suuta gara biraan na zoorti an waan irra fokas godhe Maariyamaan ilma namaa deesse moo hin deenye takkituma tana qofa na deebisi hin barbaadu dhaloota akka itti dhalatee sin gaafanne. Ka'umsi kee silaa kana miti waa'ee cubbuutiif kaate waan ta'eef irraa deebi. Cubbumarraa jira cubbuu waan irra jiru naaf obboleessi keenya ilma namaa ta'e dhalatee qulqulluun hin jiru jedhe moo hin jenne wangeelli jedhe moo hin jenne. Jedheera. Jedhe Yesuus Kiristoos ilma namaa ta'e dhalate moo dhalanne. Ilma namaa ta'e dhalachuunsaa ilma namaa ta'uu haloo are you okay gurra lama qabdu ilma namaa ta'e listen to me carefully or afaan kiyyoo siin galle afaan adda addaa sitti haasofne waan siin jedhe ilma namaa ta'e dhalate moo dhalanne Yesuus allaqe yes dhalate hin dhalanne akka maasiraa barbaadan. Waa'ee kana miti kanatti jalqaba kaaftee fi cubbuudhaan deebisin gurbatti keessa ati kabiraas dhufa gurbaa wajji maal haasa'u jira ofishaalee naa deebisa ofishaalee naafi ofishaalee haasa'u maayikii qabadhu eebbifame cubbama Yesuus ofii isaati wangeelii nu jedhe Yesuus nu jedhe cubbuu baadhate jedhe namni cubbamaan tokko wada tsiyool gara gahannam deema namni cubbamaan cubbuu baadhate sanii miti amma isatti gal deebise isarraan xumuradda akkasii eenyu ofishaal jirtu. Ana wajjin haasa'arta. Si wajji bareeda. Okay bareeda waan jedhe anaaf itti haasa'u jiru inni achiin dhufe waan jedhe
Yesuus Kiristoos yaa cubbuu keessaniif jedhee cubbuu keessan baadhate moo hin baadhanne? cubbuu keenya baadhateera garuu fannoodhaan Garuu xumurameera malee cubbuu nama du'eera akka eessa hin kaanetti. cubbuu baadhate san eessa geesse? Eenyutti kenne? Fannoodhaan xumurame cubbichi Fannoon cubbuun muka suni fannoon muka cubbuu sana maaltu irraa baadhe? Yesuus isinirraa fuudhe Yesuus eenyutti kenne cubbuu sana? cubbuun kun ikkoo hin ajjeesaam ina abaarsi sun abaarsa du'aati sin jedheeraam kanaaf du'ee xumure. Waan jedhe cubbuu jechuun cubbuu ejjaa, cubbuu arrabsoo, cubbuu gosa adda addaati. Cubbuu jechuun maqaa waliigalaati. Siin isin Yaa general gartee common name waliigalanni galaati. Waan jedhe cubbuu yaa isinirraa baadhate san Yesuus irraa baadhate. Yesuus cubbuu san eessa geessee eenyutti kenne? adagaa isa du'an dabarreen waan xumure hunduma isaatti waan xumure. Xumure bar waan xumure jechuun fixee miti. Eenyutti kannee ofirraa xumure cubbuu ofirra baadhate san kan foonii baadhate san eenyutti kannee dabarsee kenne? Namni adabaa fi gaafa mana seeraa galu saami. Namni adabaaf gaafa mana seeraa galee adaba isaa xumuratee gaafa ba'u eenyutti kennee gala. Warra mana santuu irraa fudhata dookimentii warra mana santuu ofirratti fuudhee bakka ati deem jedhe irraa kaayan of bira kaayan cubbuu sana. Warra mana murtii. Inni fixannee adabbisaa. Jechuun fixate qaamni walaba si godhu jiraachuu qaba. Akka Yesuus walaba isin godhetti Yesuusoo eenyu cubbuurraa isa walaba godhe? Waaw! Isa gararraa omtuun jiru waan ta'eef. Okay, amma walitti deemu jira, walii galu jira. Hold on, ati gurbaa saamii cufadhu ati cufadhu. Okay, Yesuus cubbuurraa walaba isin godhe. Yesuus Kiristoos qaama kamtu cubbuurraa isa walaba godhe? Yesuus Kiristoos isa gararraa omtuun jiru waan ta'eef inni du'aan xumure waa'ee keenya du'aan xumure bakka du'a gara isin jiru. Cubbuu kan keessan Waaqayyo abbaatu isinirraa fuudhe moo Yesuustu isinirraa fuudhe? Yesuusti nurraa fuudhe. Waaqayyoon isinirraa fuudhe. Yesuus cubbuu kanaafuu cubbamaadhaami? Yesuus Kiristoos naaf cubbamaa ta'eera iyyee. Cubbamaadha. Kanaafuu cubbuu isaa san eessa geesse eenyu kanne qaamni irraa fuudhe jira moo akkasumatti qaba cubbuu sana? Cubbuun sun in ajjeesisa waan ta'eef ilaa cubbuun nama hundumaa kun walitti qabamee laabbuun cubbuun kun nama hundumaa walitti qabamee in ajjeesisa. In ajjeesisa waan ta'eef du'aan xumurame. Kottumatti fakkeenya waa tokko dalagda iyya akkita. Wallahi isin galatu waan jedhe cubbuu akkam sirraa fuudhe Yesuus sirraa cubbuu akkam sirraa fuudheeti si kanaan gaafa cubbuu tame. Akki inni itti narraa fuudhin sitti hima. Cubbuu takka narraa Yakkii koo baay'ee ulfaata. xaalaa galcha abbo. Cubbuu takka qofa naa himi takka qofa cubbuun takka ta'e Yesuus irraa fuudhe qofa naa himi cubbuu Yesuus takkuma naa himi hunda naa himi takka naa himi. Eeshi. Cubbuun koo ulfaata ture inni na ajjeesa ture iyyuutu cubbuun koo kun na ajjeesa fannootti ol baasa ture iyyuu. Numa duuta Yesuus Kiristoos ansar siin jenna hatuun arrabsoon cubbuun hatuun ejjuun sagaggaaluun saamuun waalaan cubbuun wada adda addaati takka naa himi cubbuma takka ta'e Yesuus irraa fuudhe qofa maqaa naa moggaas takka. Wantoota ati jette kana keessaa ni kan inni hambiseen qabu hunduma isaan irraa fuudheera Yesuus. Okay, sirraa fuudhe arra galgala kana yoo ejjite cubbuun qabdu. Ani dhiiga Yesuus Kiristoos miccadhe amma yoo waa'ee kootiif dhiigni Yesuus Kiristoos na dhaggeeffadhu galgala kana yoo ejjite cubbuun qabdu fuudhee du'e raawwateemi. Isa kana dhiisati. No, hin dhiisu naa deebisi. Cubbuma takka naa himennaan hunda sirra lakkaa'ee fakkeenya sii godhee ejjuu arrabsuu saamuu kana hunda siin jennaan takka naa himennaan hunda naan jette. Yesuus Kiristoos cubbuu galgala kana gumnaa ejja. Yoo bunnaa beetii dhayitee dalayde gaa'ilaan alatti cubbuu sanoo baadhatee sirra galgala kana hin qabdu. Namni al takkaa dhiqatee akka booyyee deebi'ee allachuutti hin deebi'u. Cubbuu utuu ati beektoo hojjettee. Waan siin jedhe galgala kana ilma namaati fadha foonii qabda yoo cubbuu dalayde cubbuu ejjite cubbuu sana Yesuus irraa fuudha galgala kana hin qabdu. Beenyaan nama cubbuu. Namni lammeeffaa cubbuudhaaf du'e hin jiru kan jedhu immoo barreeffamee jiran macaafaan siif deebisaa. Warakkane xalaa firadhu assalaamu alaikum. Wallahi jirana. Cubbumatan isinirraa baadhatee na dhibeen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Ameen. Naa lammeeffaa kana sii deebisu abbu. Kan na gaafattee irraanfattee qabda. Waan jedhe namni tokko sii miteeyye namni Kiristoositti amane tokko kan Yesuus cubbuu isaa hunda baadhafteef tokko deemee yoo ejje yoo takka qabeenya namaa saame namni san cubbuun isarra barreeffamti moo barreeffamtu.
No, akkas jechuumini Yesuus Kiristoos idda addaamummaatiin sila waa tokko gaafadde turteeti. Namni yeroo dhalatu qulqulluu moo cubbamaa dhalte? Cubbamaa ta'ee dhalata namni utuu Kiristoosii namanii namni qulqulluun hin jiru. Cubbamaa ta'ee dhalatan dhumtu. Gaafa dhiiga Kiristoositti miiccate garuu qulqulluu ta'a namni. Qulqulluu ta'ee ilma namaa ta'e qulqulluun hin jiru siin hin jenne Yesuus. Hin jiru deera. Ati qulqulluudha? Amma dhiiga Yesuusiin qulqullaa'eera dura garuu yeroon dhalatu cubbamaan ture. Eega Yesuusiin fudhatte takkaa dogoggorteen beeytu? Dogoggoree beeka. Hakke kanaafuu cubbuu dogoggorteen eenyu siraa fudhata Yesuus qaata du'e. Dhiigni Yesuus ammayyuu waa'ee keetiif ho'aadha siyyuun qulleessa maqaa Yesuusiin. Ana dhiisan hin barbaadu. Ana miti kan keeti. Okay, amma siraa gabaabsa. Okay, Yesuus Kiristoos Yesuus Kiristoos nama guutumi? Nama guutuudha waaqa guutuudha. Okay, namummaa isaa saniin ilma namaa ta'e kan dhalate hundi cubbuurraa walaban ta'u jedhe namummaa isaatiin cubbuu qabu moo qabu? Macaafni qulqulluun akkas jedha waa'ee isaa ilaalchisee inni akka keenya qoramee garuu cubbuutu irraa dhabamee jedha. Maryam cubbuu ni qabdi moo qabdu ustaas? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aboo fudhadha ani tawantaa sana hojii tamanaa san bakkaan na barbaadaa jee qofa naa kannaa jedhan isin Yesuus ani kijiba ta'uu fi dhugaa ta'u bakkuma ta boqonnaa sana naa kannaa hundi isin gal warra zalaatiif haa galu hin galaafi. Gaafin kiyya sii galee bakka akka jedhu Yesuus Kiristoos kitaaba Musee keessatti faarfannaa keessatti kitaaba raajootaa keessatti wanti kun caafameeti jira jedhe masiihichi yookaan Yesuus dhiphatee rakkatee ajjeefamee guyyaa sadaffaa irratti hin kaafama kan jedhu kana jechuma kana. Yesuus dhiphatee rakkatee guyyaa sadaffaa kaafamaa kan jedhu Kiristoosichi macaafa gartee kakuu moofaa keessa. Ana mita wangeelaa jedha. Naa dubbisee. Eshi akkas jedha akka jette kanatti orderii achi sanatu pesti koppiitu hin ta'ini waa tokko naa badhootu waa'ee Yesuus siqaa Yesuus haasa'uu isaa qofa naa badhooti pesti koppii hin barbaadinati. Akkana jedha wangeelaa jedhee bar akkasi ka wangeelaa jedhee bar anaami amma kitaaba tokko okay fakkeenyaaf kitaaba tokko yooniin wangeela tokko yooniin kitaaba tokko kan hin barreessu taate amma kitaaba gartee kitaaba fayyinaa je kitaaba moo'ee tokko based on amantii irratti hundaa'ee yoon barreessu yoo wangeela kootii godhatte jecha gartee wangeelaa san kootii godhatte mallattoo waraabbii keessee jecha san fiddamu hin fiddu. Hin fidda. Namni gartee mallattoo waraabbii kana barbaaduu fedhe macaafa keessa dhaqee jecha kana exactly argatamuun argatu. Eeshi in Lucas quotation mark qaba amma Lucas ke. In argatamuun argatu. Quotation mark qaba. Maalin in argatamuun argatu jecha san. Innama quotation mark qabatun ta'in cuunfaa waa'ee Yesuusiif raajonni 300 ol raajan cuunfee dubbate malee quotation mark hin qabu nama. Waa tokko na Era si deeben si dibbisa bu'a diddanii maqaa isaatiin. Sekeendii 30. Sekeendii 30. Eenyu 30 jedhe. Wantichi wanta dubbisee bakka sana official. Maal jedhaa? Shantamii Isaayyaas 53 lakkoofsa 11. Dhiphina cimaa dhiphate. Erga du'ee booddee deebi'ee jiraataa ta'e. Akkana Kiristoos dhiphatee guyyaa sadaffaatti kan jedhu hin jira. Isaayyaas 54 kun waa'ee maannoo 53 kun akka jiru waa'ee Kiristoos ibsa. Ibsu waan jedhe guyyaa sadaffaatti Kiristoos du'aa ni ka'a jedha. Guyyaa sadaffaa irratti jedhee guyyaa sadaffaa irratti. Dhiphina cimaa dhiphate erga du'ee booddee deebi'ee jiraataa ta'e. Erga du'ee booddee deebi'ee jiraataa kan ta'e Yesuus. Yoom guyyaa meeqaffaatti jiraataa ta'e? Erga du'ee booddee jiraataa kan ta'e isa qofaa dhiphina cimaa kan jiraata anaafeetu bara eega duune jiraataa ta'a anaa bara. Eessatti? Intaana gana jiraataan taanee kaafamnaami? Akkamitti? Namni du'een kaafamu? Yesuusin dhala nama Yesuusitti amane. Okay, guyyaa ambar jechiin barbaadu jiru isiniif hin galle guyyaa sadaffaatti jedha. Guyyaa sadaffaatti kan jiru caafamee jira jedhe kakuu haarawaa keessatti kakuu moofaa keessatti guyyaa Kiristoosichi dhiphatee yookaan masiihichi dhiphatee guyyaa sadaffaatti du'aa hin ka'a kan jedhu achi jira bara Yesuus. Kun sin quubsine jechuudha amma.
Isaayyaas guyyaa sadii kudha tokko waan tokko yoo namni dubbate kitaaba keessatti akkana jedha quraanni bakka sanitti akkana jedha yoo jedhu jechiin anjeessan jiraachuu qaba. Jechi Yesuus bartee itti dubbate kun achi keessa jiraachuu qaba. Yoo hin jiraanne dubbii dogoggoraati gaa uummatatti wanta hime ani Yesuus ni kijiba jechuufis afaan hin jabaata.